Gaaffii obboleettii keenya kanaan isinii deebisuu dhufeera. Koomentii irratti akkuma argitanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baay'een jaalladha garuu gaaffii tokko naaf hin deebifne mee maaloo biyya eessatti jijjiirradhu? Asitti baay'een rakkachaa jira. Baay'ee madaamin jira. Kanaafani jijjiirrachuu barbaade. Baay'ee maallaqa xiqqoo naaf kafaluu qarshii 150. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessaan bakkaa fi lafaan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana keenya faaraa taatan like share subscribe godhuun gara maamila keenyatti dabalamaa jecha akkuma koomentii argaa jirtanii koomentii kana isinii deebisuu dhufeera. Obboleettii keenya gaaffii kana yeroo darbee na gaafatee turte nan deebisaaf osoo hin jedhu guyyaa san dalagaa madaaminaa jecha achumaan deemee nan dagadhe asumarraan dhiifama obboleettii koo isin jechuun jaaladha. Nan dagadhe ka nama waanan ta'eef dagachuun ka ana bichaa miti waa dagachuun inna kana malee si deebisuu hin dinne anillee baay'een si jaaladha. Hunduma hordoftoota koo hunda keessanuu baay'een si jaaladha. Waan gaaffii isinitti ta'es na gaafadha. Yeroon qabutti isiniifan deebisa isinin jedha. Egaa obboleettiin keenya gaaffii ishee duraa keessatti akkan yoo nan dagachuu baadhe koomentii sana marra deebiin dubbisnee kunanarraati. Biyya jijjiirrachuun barbaada. Biyya Beeruutiin jira. Maallaqa 150 naaf kafaluu sanirraan immoo baay'ee xiqqoodha jettee rakkoo keessan jira jettee dallaala naaf barbaadi. Akkasumas immoo asirraa gara Dubaayis dhufuu barbaada. Biyya kam wayya kan jechuudha gaaffiin ishee. Asumarraan an akka obbolummaatitti obboleettii keenya kana kan gorsu jechuudha. Biyyarraa jijjiirrachuu kana ani akka carraa yoo ta'e malee guutumaan guututti ittiin amanu jechuudha. Siif galee guutumaan guututti ittiin amanu akka carraa yoo argatte achirraa gara Dubaay dhufuun ijoolleen hedduu dhufanii jiru garuu dallaala hin beeku jechuudhaan. Garuu ijoolleen hedduu dhufanii jiru akkamitti akka dhufan hin beeku jechuudha. Inni itti aanu immoo ani gizee san Beeruutidha gara Itoophiyaan galee jechuudha. Gara Itoophiyaa galeen saniin boodatti seeran jalqabadheen garana dhufee jechuudha. Inna birrii maallaqa 150 immoo yeroo ammaa kana 150 jechuun qarshii Itoophiyaa alaanuu ergan 15,000 bichaadha jechuudha. Baay'ee birrii xiqqishuudha. Kanaafuu 150 mana gandaa keessatti gubachuu irra galtee re'ee abbaa keetii eeguu wayya dhugumatti sin jira obboleettii koo. Amma fakkeenyaaf ani Saudi Arabiyaan jira jechuudha. Saudi Arabiyaan warroota afaan beekanii 1,200 fudhachaa jiru. Birriin 1,200 birriin Saudi Arabiyaa yoo gara Itoophiyaa deeme sa'aatii kanatti 37 ta'a. Amma yeroo ammaa 40tti solsiquun oolu birriin dabalaaf jira. Haala kanaan dallaalaan dhufuu osoo hin taane karaa seeratiin jechuudha. Akkanitti dhufetti karaa seeratiin yoo dhufte maallaqallee baay'ee hin kaffaltu. Yoo kaffalte qarshii 15,000 ol hin kaffaltu jechuudha karaa imbaasiitiin yoo dhufte. Kanaafuu asii biyya jijjiirrachuurra qaxxituma biyya galtee maatii kee waggaa 3 guutuu yaaddee waggaa 3 jette akkan koomentii kee dubbisetti kan hojjechaa jirtu waggaa 3 maatii kee waggaa 3 guutuu yaadaa baate kana laaltee isaan argitee harmee kee laaltee biyya kee laaltee boqonnaa baatii tokko fudhattee yoo biyya deemuu barbaadde biyyoota yeroo amma biyyoonni dafee namaa dhufu Saudi Arabiyaadha. Akkasumas immoo Qaatar jechuudha. Joordaanitti immoo siin gorsuani. Joordaan Beeruutiin garaagarummaa waan hin qabneef yoo dhufuu barbaadde Saudi Arabiyaan akka carraa mana gaarii si ga'ee ati goobazii taate carraadha jechuudha. Biyyi kamiyyuu kan mana gaarii si ga'u carraadha malee akka namni jedheemti biyyi kun badduudha biyyi kun akkasiin biyyoonni hundumtuu badduudha. Yoo carraan mana gaarii si ga'een alatti jechuudha. Inna amma Dubaay shaggeedha jedhu ijoollee baay'een garuu ijoolleen biirootti guggubachaa waxalamaa jiru. Dallaalli birrii 100 chokkaayii viizaa siin jedhanii 100 akkasirraa fudhatanii biiroo si teechisu jechuudha. Dubaayidha si gaanii biiroo gaafa teeche immoo ijoollee waggaa tokko waggaa lama osoo dalagaan argatiin biiroo ta'anii booda karaa irratti baasanii gataa jiran hedduu argaan jira waan ta'eef ani Dubaayittis baay'ee sin gorsu. Qaxxituma yoo dhufte Saudi Arabiyaa dhufuun dalagaa seenta jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Asii dalagaan hin dhabamu doonni fi eegaleeyyuu 1,200 ni dhuftaa afaan waan beektuuf afaan waan dandeessuuf salootii kee du'aa kee godhattee yoo dhuftee
carraan mana gaarii siin ga'uu ni danda'a. Akkasumas immoo 150 biyya ormaa hin gubatinii siin jedha. 150 jechuun Itoophiyaa galtee hojii mataa keetii odoo hojjettee 150 15,000 kana oliin hojjetta Itoophiyaa keessattuu jechuudha. Kanaafuu jechuudha qaxxitumaa haala kanaan ani achirraallee biyya jijjiirrachuu dallaala hin beeku. Odoon beekayyoo dallaala siif hin kennu. Sababbiin isaa fakkeenyaaf namni amma osuma ijaan nama gaariidha jettee yaaddu nama badaa ta'a waan ta'eef dallaala amanee dallaalli kun gaariidha jedhee lakkoofsa namaaf hin kennu jechuudha. Isiniif galee namni okkoteemti dhadhaanii ilaalan kun namni kun gaariidha jedhamee namni amaname jijjiiramuu danda'a jechuudha. Isiniif galee akkas obboleettii keenya takka waan godhan waan mudatan viidiyoo armaan duratti viidiyoo hojjedheen ture. Inna kanaafuu baay'ee akkasii ani akka wallaalummaa kootti achi teechee hin cinqaminii qaxxituma biyya galii maatii keessa laalii saniin booda gara seeraa gara imbaasiitiin jalqabii yoo turte ji'a lama baatii laman turte jechuudha Saudi Arabiyaa dhufuu fi ni dhuftaa baasee odoo dallaalatti maallaqa hin kennini. Finfinnee keessa ajansi 54 oltu jira. Anis yeroo san biyyi kun cufaadha akkuma jedhan ijoolleen dallaala birrii meeqa kennaa yoo dhufan ani garuu qarshii 4,000 Saudi Arabiyaa dhufeen jira kun hojjechaan jira akkuma jara sanniini jechuudha. Isiniif galee kanaaf ijoollee keenya waa tokkoof hin jarjarina suutuma mokkoradhaa saniin booda namaa dhufa wanti nama diduu hin jiru jechuudha. Kana fakkaata. Ani viidiyoo kiyyammoo kanarraa asumarratti hangoolaba turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha obboleettii keenya kaani kanaan alatti wanti isin jedhu hin jiru. Gaafii keessa jalaa tursiisuu kootiif immoo dhiifama guddaa naaf godhi. Waanuma irraa fadhee fi hojuma madaamitu na jala dabarsee isin jechuu jaaladha. Waan wajjin turtaniif galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.